Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Baga gammaddan hundinuu qur'aana rabbii buuftanii jaalala qur'aana rabbii arra hojii jijjiirtanii firii laffaadhi teessanii kunoo ijaan hugartanii koongiraatuleeshin jennaa urjiiwwan koo gammaddanii. Qur'aana rabbii khattamuuf obsa guddaa dafeessisaa warri jabaate haa kunoo argee firii isaa warri dhiisee biraa deeme yaaboo dhiisaa sheenaa isaa arree addoodhaan fagaate taa'ee sheenaa burqisiisaa. Asittiin dhaabinaa jenna murannoo teessan garsiisaa barachuudhaaf qopheessaa aqiidaadhaaf hadiisaa imalli keessan fagoodha akka fiqiidhaaf siiraa. Asittiin dhaabinaa jenna murannoo teessan garsiisaa barachuudhaaf qopheessaa aqiidaadhaaf hadiisaa imalli keessan fagoodha akka fiqiidhaaf siiraa. Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Arra osoo dubbattanii gammachuudhaan guutamtanii jecha rabbii barattanii juuza 30 khattamtanii akkam jechuudhaan dubbattan miira gammachuu jirtanii galatooma siniin ja'an gammachuu teenya dhuftanii. Barattoonni markaza jaami'ul ulum hundi keessan murattoota warri eebbifaman arraa isaan laalaa amiirota gaalli duree dhalaallata baga geessan amiirota hayaatiidhaa fi maryama abdis laalaa jara hunda fuulli gammachuu dubbata amiirran keessan laalladha itti aanaa barattoota. Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Ustaaz Waaqoo galatoomi hedduu dabarsiifte ilmi eenyufaadhaa beektu himi yoonaan jettee mistiqoomi ammas jabaadhu barsiisi ragataatii guyyaa namaa guutuu hammiin najaan bahuu namuu guyyaa san illaa man atallaa biqalbin saliimi. Yaa warra re'ee bifnu cimsinee wanni dhaammannu barnoota diin islaam jechuun ifaa jiruudhaan ibsannu barnoota eega'ee gallee irraa ibduuban deebinu arra wanni nan dhaammadhu hanga lubbuudhaan jiraannu qaama lubbuun adda baanu diin islaamaa gad hin dhiifnu. Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Alhamdulillahi jenne rabbuma keenya faarfannaa baga gammaddan ikhwati warri khattamtan qur'aana arree baate isan dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa koongiraatuleeshin jenne gammachuu teenya ibsannaa. Jiruun teessan bu'aa taatu warra qur'aanaan jiraatu rabbiin isin haa barsiisu ilmi hawaasa dabartu barnoota siif jaariyaadha harriskiinis faana deemtu rabbiin isin haa jiraachisu jiruu halaawa mi'ooytu hanga jiraattan jiraadha jiruu halaawa mi'ooytu osoo barnoonni islaamaa lafaa qilleensaan baroodu baradhu yaa obboleeysa baradhu yaa obboleeyti akka adduunaan hujjaan qabdu baradhu yaa obboleeysa baradhu yaa obboleeyti akka adduunaan hujjaan qabdu arra yoo si himaniisi silaa waa sababan dhabdu duuti dhufnaan rabbi biraa yaaboo barwaa gootan qabdu
Jabaadhaa yaabbaleen koo guyyaa seenaan nu fayyaddu. Jabaadhaa yaabbaleen koo guyyaa seenaas nu fayyaddu. Jabaadhaa yaabbaleen koo guyyaa seenaan nu fayyaddu. Alhamdulillahi jennee rabbuma keenya faarfannaa. Baga gammaddan ikhwatii warri khattamtan qur'aanaa. Arree baatee san dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa. Konkiraatuleeshin jennee gammachuu teenya ibsannaa. Alhamdulillahi jennee rabbuma keenya faarfannaa. Baga gammaddan ikhwatii warri khattamtan qur'aanaa. Arree baatee san dhufne gammachuudhaaf sasseeqannaa. Konkiraatuleeshin jennee gammachuu teenya ibsannaa. Konkiraatuleeshin jennee gammachuu teenya ibsannaa.